Oduu teenya jalqabaatiin Pirezidaantiin Iraan Ibraahim Ra'iisii balaa helikoophtaraa guyyaa kale isaa mudateen du'uu hordofee biyyi isaa Iraan gadda guyyaa 5 labsite. Pirezidaantiin addunyaa irratti dhiibbaa uumuu danda'an kun balaa helikoophtaraa guyyaa kale isaa mudateen du'uun isaanii ganama kana gabaafameera. Du'a pirezidaantii kanaa ilaalchisuun ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad dabalatee hooggantoonni idil addunyaa gadda itti dhaga'ames ibsataa jiru. Du'a pirezidaantii Iraan kanarratti gabaasa bal'aa qindeessineeti jirra. Oduu biraatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad guyyaa har'aa mudamoota garaagaraa laatan. Ministeerri muummee Itoophiyaa eenyuuf mudama kennanii guutuu gabaasa kanaas ni dhageessu. Oduu itti aanuun buqqaatota lixa Tigraay gara qe'ee isaaniitti deebisuuf gama mootummaa federaalaatii sochiin godhamaa jiru hin jiru jedhan. Pirezidaantii itti aanaan naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa ministeera muummee Abiyyi himataniiru. Dhimma kanarrattis gabaasa bal'aa qindeessineerra. Akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya galgala kana qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Oduu teenya jalqabaatii fi oduu gaddaatiin Pirezidaantiin Iraan Ibraahim Ra'iisii balaa helikoophtaraa guyyaa kale isaa mudateen du'an. Biyyi isaa Iraan immoo pirezidaantiin biyyattii balaa helikoophtaraa kanaan du'uu hordofee gadda guyyaa 5 labsiteetti. Gaggeessaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khameneiin du'a pirezidaantii biyyattii Ibraahim Ra'iisii hordofee gadda guyyaa 5 turu har'a labsaniiru. Pirezidaantiin Iraan Ibraahim Ra'iisii ministeera dhimma alaa biyyattii kan ta'an Hussein Amir Abdullahi waliin guyyaa kaleessa helikoophtara gaarreen kaaba lixa Iraan keessatti kufee caccabeen du'an. Miidiyaan biyyattii helikoophtarri isaan keessa turan dilbata kuftee caccabxee aangawoonni kun ammoo du'uu isaaniis mirkaneesseera. Gaggeessaa olaanaa biyyattii kan ta'an Ayatollaan gadda isaanitti dhaga'ame jaallatamoo ummata Iraaniif ibsuu isaanii miidiyaaleen biyya isaanii gabaasaniiru. Du'a pirezidaantii Iraan kana hordofee pirezidaantii itti aanaa Iraan kan ta'an Mohammad Mukhabir yeroodhaaf itti gaafatamummaa akka ba'ataniif mudamaniiru. Mohammad Mukhabir hooggantoota seera baastootaa fi hojii raawwachiistootaa waliin ta'uun guyyoota 50 as deeman keessatti filannoo pirezidaantii akka gaggeessu ni eegama. Heera mootummaa Iraan keessatti bakka pirezidaantii du'ee tokko buusuuf yeroon kenname guyyoota 50 qofa. Gama biraatiin kaabineen Iraan itti aanaa ministeera dhimma alaa Ali Bakheri akka ministeera dhimma alaatti akka hojjetuuf mudeeti jira. Iraanitti ministeera dhimma alaa biyyattii kan turan Hussein Amir Abdullahi pirezidaantii biyyattii waliin kaleessa du'aniiti jiru. Balaa helikoophtaraa dhaqqabeen du'aan boqochuu pirezidaantii Iraaniif ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad gadda itti dhaga'ame ibsatan. Bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad lubbuun darbu pirezidaantii Iraan yoon dhaga'uu gadda cimaatu natti dhaga'ame jedhan. Balaa gaddisiisaa pirezidaantii Iraan Ibraahim Ra'iisiitii fi ministeera dhimma alaa Hussein Amir Abdullahi irra dhaqqabeef gaddi onnee nu cabse nutti dhaga'ameera jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa ergaa gaddaa dabarsaniin. Abiyyi Ahmad maatii miidhamtootaatii fi ummata Iraan maraaf jajjabinas hawwaniiti jiru. Oduudhuma kana wajjin wal fakkaatuun pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin pirezidaantii yeroodhaaf Iraanitti mudaman waliin dubbatan. Putin hariiroo biyyoota lameenii cimaa ture itti fufsiisuuf jecha pirezidaantii haaraa yeroodhaaf Iraan muuddee Mohammad Mukhabir waliin mari'achuu isaanii ibsaniiru. Pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin pirezidaantii duraanii Iraan balaa helikoophtaraatiin du'an michuu koo cimaa itti hirkachaa turedha jechuun ibsan. Reuters akka gabaasetti biyyoonni lama michummaa isaanii caalatti cimsuuf waliin dubbataniiru jedha. Erga Raashiyaa Yuukireen irratti waraana bante as Iraan michuu Raashiyaa meeshaa waraanaatiin deeggartu jabduudha jedhama. Pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin du'a pirezidaantii Ibraahim Ra'iisii akka dhaga'aniin gadda itti dhaga'ame ibsatanii michuu Raashiyaa jabaa fi nama siyaasaa cimaa addunyaa jechuun Ibraahim Ra'iisii ibsan. Oduudhuma kana keessaa osoo hin baane sirni awwaalcha pirezidaantii Iraan Ibraahim Ra'iisii boruu irraa gaggeeffamuu jalqabaa jedhame.
Miidiyaa mootummaa Iraan akka gabaasetti sirni awwaalcha pirezidaantii Iraanii fi jila isaanii waliin balaa helikoophteraatiin du'anii kibxata boruu gaggeeffamuu jalqaba. Reeffi ra'iisii gara Teeraanittis ni geeffama jedhameera. Guyyoota 7 itti aananiif Iraan keessatti agarsiifni aadaa kamiyyuu akka hin gaggeeffamneef dhorkameeti jira. Oduu biraatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad muudamoota garagaraa arra kennan. Haaluma kanaan ministeera jallisiitii fi naannawa gammoojjii kan turan Injiinar Aayishaa Mohammad irra deebi'in yeroo lammaffaatiif caamsaa 13 irraa eegalee ministeera raayyaa ittisa biyyaa godhuun muudaniiru. Akkasumas immoo ministeera ittisaa kan turan Dr. Abrahaam Balay ministeera jallisiitii fi naannawa gammoojjii taasisuun muudaniiru. Haaluma kanaan Muhammad Idris sadarkaa ministeer deetaatti itti gaafatamaa giddugala qindeessaa ijaarsa sirna dimokiraasii taasisuun mudaniitii jiru. Injiinar Aayishaa Mohammad kana dura ministeera jallisiitii fi naannawaa osoo hin ta'initti ministeera ittisaa ta'uun tajaajila turuun isaanii ni yaadatama. Yeroo sanitti akkuma arraa kana Dr. Abrahaam Balay bakka Aayishaa buusuun Dr. Abrahaam Balay bakka amma irraa kaafaman kana fide. Arraas ministeerri muummee yeroo lammaffaatiif jaratti bakka wal jijjiire. Oduu xumuraatiin buqqaatota lixa Tigraay gara qe'ee isaaniitti deebisuuf gama mootummaa federaalaa irraa sochiin godhamaa hin jiru jedhan pirezidaantii itti aanaan naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasa Warradaa. Pirezidaantii itti aanaan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetanaal Jeneraal Taaddasa Warradaa bulchiinsi yeroo Tigraay namoota sababa waraanaatiin lixa Tigraay irraa buqqaan gara qe'ee isaaniitti deebisuuf qophii xumuruus gama mootummaa federaalaatti tarkaanfiin qabatamaa hin fudhatamne jedhan. Jeneraal Taaddasa Warradaa dhimma buqqaatotaatii fi haala yeroo naannicha keessa jiru ilaalchisee kaleessa caamsaa 19 2024 miidiyaalee naannichaatiif ibsa kennaniiru. Ibsa isaanii kanaan naannoo raayyaa kibbaatti gama mootummaa federaalaa irraa harkifannaan akka mul'atu kan eran Jeneraal Taaddasa Warradaa harkifannaan kunis bulchiinsi naannichaa tarkaanfii itti aanu akka hin fudhanne danqaa itti ta'uu dubbatan. Gama biraatiin rakkoon buqqaatota lixa Tigraay hanga ganna dhufuutti akka furamuufis hojjechaa jiraachuu ibsan. Kana malees pirezidaantii itti aanaan kun warreen gara walitti bu'iinsaatti nu seensisuuf nu dhiiban waliin hin tumsinu, wal dhibdee keessaas hin seennu jedhan. Buqqaatonni yeroo deebi'an nageenyi isaanii akka eegamu gama kanaan raayyaa ittisa biyyaa tumsuuf qophii ta'uu itti dabaluun dubbatan. Buqqaatota lixa Tigraay gara qe'ee isaaniitti deebisuuf qophii keenya xumurreerra kan jedhan Jeneraal Taaddasa Warradaa adeemsi kana booda jiraatu raayyaa ittisa biyyaatiin kan raawwatamudha jedhaniiru. Nuti sagantaa qabanneef itti deemaa jirraa jechuun pirezidaantii itti aanaan naannoo Tigraay kun dubbataniiru. Haa ta'u malee buqqaatota lixa Tigraay kana gara qe'ee isaaniitti deebisuuf mootummaan federaalaa sochii taasisaa waan hin jirreef sochii taasisuu akka qabu gaafataniiti jiru namni kun.